kabajamoo abbootii gadaa, kabajamoo qondaala waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa garaagaraa irratti argamtan, akkasumas kabajamoo sabboontota, mararfattootaa fi uummata bal'aa Oromoo asitti argamtan, baga bu'aa bayii dhiitama hedduu rakkoota hunda keessa baatanii armaan baasa isinii jechuu barbaadaa jiru. Killee isin argitan tuni lafti keessa jiru tuni lafta gubbaa dhaabanii akkanatti irra dhiichine irratti wanni jennu kuni tolaa akka dansaa hin dhumne. Namni tolaan kan nu dhiise tolaan itti dhumne jechuudha. Dhiigaani lafee itti cabee dhiigaani tolaan nu dura nyaata kaleessa lafa tana keessa maan godha tolaan hin kaane jechuudha. Dirqamee ka'e. Dirqamee addee tanaa ka'uu danda'e jechuudha. Dhiiga hedduu itti cabee lafee hedduutti bobeessanii asii ka'uu danda'e. Kaasitti immoo lafee isatti cabse ilmaan teessanii waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Uummata Oromootiif haa dhaabatan.